Turtaa kana. Turtaa kana waa deemti. Hai akkam jirtu Oromoo nageenyi kee bakka jirtan isin ga'u isin jechaatiin har'a jalesee kee tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Hanga dhuma viidiyocha keeyaatti na duukaa bu'aa. Abba. Oh, na yaamtee ilma koo. Anatu si yaame. Qodaa manaa keessa adurreen gurraattii wayii fiigaa jirti. Rakkoon qabuuti adurreen gurraattiin milkii qabdi jedhanii mitiiree dafii laaqana sangannaa fidi. Dhuga milkii qabdi. Laaqan harmee isinii keetti nyaataa jirti. So akkuma beektan nama isa qabadhee dhufee jira. Gaafii wal gaafanne jechuudha. Gaafii anis isa gaafadhe innis na gaafata. Garuu gaafii walii deebisnu kun waan dhugaarratti hundaa'e ta'uu qaba. So amma qajeeluma gara gaafichaatti seenaa. Shamarran Oromoo keessaa shamarran naannoo kamiitu yoo ijaan agartu si hawata yookiin wayita ijaan agartu shamarran naannoo kamiitu sitti tola shamarran Oromoo keessaa. Shamarran Oromoo keessaa. Awwa ganda waliin na buusu deemta ta'e. No jechuun injiraan fakkeenyaaf deebii hawaasaa deebii dhugaatii midhaan. Deebii dhugaatii. Shamarran naannoo Shawaa. Shamarran naannoo Shawaa? Sababnis mee sababa keessaa. Sababni isaanii hedduu waan ta'aniif bakka akkanumatti ni jira namni amma namoota haala isaanii irraa dhugaa dubbatanii nama sobanii shamarran naannoo Shawaa hedduu na tolan naaf jira laaba. Ijaarsi jedhama. Osoo carraa siif kennanii nama tokko ajjeesiin jedhanii eenyu ajjeesta? Nama tokko carraa ajjeesi yoo naa kennan. Osoo carraa siif kennanii nama tokko ajjeesiin jedhan eenyu ajjeesta? Biyya keessaa moo guutuu addunyaarraa? Biyyuma kamiyyuu. Guutuu addunyaarraa jechuudha. Garuu nama ajjeesuu dandeessu bicha. Mootummaa Sooriyaa Bashar al-Assad. Bashar al-Assad sababni isaa? Sababni isaa dhiibbaa guddaa uummata Islaamaa irratti geessaa jira. Bakka indiin osoo amma carraa akka isa argatteeti isa ajjeesa. Isa ajjeesuudhaaf of duuban deemu. Osoo carraa nama tokko ajjeesuudhaaf. Maashaallah. Shamarri ati FB irratti jaalattee gaafachuu sodaatte jirti. Yoo jiraatte maqaa ishii asumaan dhahi. Asuma waamuu fi jechuun jaaladhe amma garuu mee itti qaba. Eewwalli. Shamarran FB irratti jaalattee gaafachuu sodaatte jirti. Yoo jiraatte maqaan ishee asumaan dhahi. Garuu ka jaalattee turteertu. Ka ammarra jirtu osoo hin taane jaalattee turte dhabdee jirtu. Ni naa bakka ingidiin maal wali isaa asuma keessan bahadhaa Hayat Said. Hayat Said. Hayat Said. Eewa. Hayat Said yoo viidiyoo kana ilaalaa jirtu mucaan kun si jaalatee dhabee jira. Garuu ammaa miti. Amma Turee jira. Amma seeteetiin akka hin taane akkas turee jira. Hayat Said. Beekiif. Okkee. Awwa carraan beekuun lallaafaa si ga'u jira. Eeshi. Saa amma kana qarshii meeqa keessaa qabda? Baasii garsiisi. Borsaa fiduu achi? Kiilaa keessa jiru. Kishirii kee jiru borsaa fiduu? Fidaa. Borsaa keessa qarshii meeqaa jira? Meeqa beenya hojii 2 billion maan garraarraa. Birrii biyya keessatti godhe. Mallaqa Itoophiyaas afur dhiisaa lama. Tibraa birree. Tibraa birree. Qarshii afur kiisii qaba. Takka, lama, sadii, afur. Erga dhugaa dubbanna jennee jechuudha. Kan kee gaafiin salphaa salphaa kan gaafatan. Isa feesifatu jira barti. Intala takkaaf jecha dhiyaan wal dhabdee beektaa? Ya? Beeka. Beeka. Eessatti? Qatar. Qatar keessatti? Istirii keessatti quufeetaa? La. La. Beetu? Maali? Aataa'u? Aataa'u. Garagaafi kee dhibbeesh. Yeroo jalqabaatiif walqunnamtii saalaa magaalaa kam keessatti raawwatte? Oromiyaa magaalaa kam keessatti raawwatte? Yeroo jalqabaatiif walqunnamtii saalaa magaalaatti raawwatte. Dhugaa golbaataa. Magaalaa kam keessatti raawwatte jeeta. Magaalaa Xirdhaa. Magaalaa Dirreedhaa. Akkasitti raawwatte. Ganda kam? Ganda Simoo.
Ganda Sapian dua lama. Sapian dua lamat. Sapian mucaa Salaam maal raflat. Di rumah lah boleh. Akkasi. Cara biasa kodem osor gatti. Biasa tam demo gitu. Carraa biyya tokko deemuu osoo argadhee biyya tam fedhu Itoophiyaa. Ethiopia? Eh. Mana di mana? Shorta pun dah bener tu. Carraan nang gende ha. Carraan nang gende. Carraa yoo Carraa yoo nang. Nggak bisa rumah. Har'a ganam ciree maal nyaatte? Arra kan cerai malnya. Fuli. Malat. Oh, semua nurku bagai.